So welcome. This one is chapter 6. Arrama boqonnaa jaaffaa eegallaa staticsii 2 boqonnaa jaaffaa yookaan boqonnaa dhumaati jechuudha kuni. Staticsii 2 boqonnaa jaha qaba. Boqonnaa jaaffaan simply regression the correlation, especially simple linear regression kan jedhu kana ilaaluudhaan staticsii 2 ni xumurra jechuudha. Kanaaf horoonni channel keenyaaf haaraa taatan gara duuba deemtanii staticsii 1 staticsii 2 chapteriidhaan agaduma hojjenne irraanteef gara duubatti deemtanii ilaaluu ni dandeessu. So when you come to this chapter, regression may be defined as an estimation or prediction of unknown value of one variable from known value of another or more variable. Kanaaf regression analysis kun yeroo baay'ee kan fayyadu unknown value determine gochuu. Unknown value determine gaafa goonu garuu ka'umsa keenyaaf kan ta'u known value warroota qaban takka yookaan sana warroota ta'an variable isaanii jechuudha. So the variable whose value are to be estimated or predicted is known as dependent or explained variable, while the variable which are used in the determining the value of dependent variable is known as independent variable. Kanaaf independent variable yookaan predictor variable kana fayyadamuudhaan dependent variable yookaan explained variable kana barbaanna jechuudha. Adeemsa kanaan linear regression kan jedhamu jechuudha. So this regression study involves only two variables is known as simple linear regression, and the regression analysis use many variables is known as multiple regression. Kanaaf regression akaakuu lama qabna. Simple linear regression and multiple regression jennaani. Linear regression kan jennuuni only two variables irratti one dependent and another one independent kan fayyadamnu ta'e linear jennaani. More than two variables gaafa ta'e immoo multiple regression ta'a jechuudha. If the relationship between the two variables can be described as straight line, or then the regression is known as linear regression, otherwise it is non-linear jennani jechuudha. So the graph y is equal to mx plus b bifa saniin ta'e taanaan linear jennaani, faallaa sanaan immoo ta'e taanaan non-linear jennani jechuudha. So this regression analysis involving only two variables and having a linear relationship is called simple linear regression. This linear relationship between the two variables is known as or represented by straight line. If your graph have this form, this one is y and this one is x, and this graph is equal to y is equal to mx plus b kan ta'u taanaan simple linear regression jennani jechuudha. So this regression line or line of regression is simply the line that gives the best estimate of one variable for any given of another variable. So the regression line which is used to predict the value of y for any given value of x is called regression line of y on x. Similarly, the regression line which used to predict the value of x for any given value of y is known as a linear regression of x on y jennee ifa kanaan gargar qooduu ni dandeenya. So linear regression equation isaa gaafa ilaallu it is mathematical equation that defines the relationship between two variables, and that variable is simply y on x. So you have to give that y is equal to alpha plus bx plus epsilon, where epsilon is simply known as error term, and y is dependent variable, x is independent variable, a and b alpha is simply constant term called intercept, and beta is slope or change in y to change in x kana jechuun ishee kana slope jennaani jechuudha. Change in y over change in x inni kun almost slope jennaani jechuudha. So to estimate the regression coefficient alpha and beta, the procedure is minimizing the sum of the square of errors. That estimates the model y which equal to a plus bx reefu dubbanne irraa bifa kana linear regression yoo ta'e. So then from the sample data the value of a is estimated to alpha and the b is estimate of beta. Then we have to use this formula actually be equivalent to n summation of xy over minus summation of x times summation of y over n times x square minus summation of x whole square. Now equivalent to simply y bar minus bx bar. So we'll interpret this result. Second graph interpret going slope b is positive
there is direct relationship between the variables jechuudha. Zero kan ta'u taanaan no linear regression between the two variables jechuudha. Negative kan ta'u taanaan immoo there is indirect relationship between the two variables jechuudha. Kanaaf sloppii kanarra hundaa'uudhaan interpretation garaagaraa bifa kanaan kennuu ni dandeenya jechuudha. Interpretation garaagaraa kennuu dandeenya. Inni itti aanu curve fitting. So curve fitting is also known as regression analysis is used to find the best fit line or curve for a series of data points. So most of the time the curve fit will produce an equation that can be used to find a point anywhere along the curve. So in some case you may not be concerned about the finding an equation. Instead you may just want to use what the curve fit to smooth the data and improve the appearance of your plot. So Kaleidia graph provide a curve fit that can be used in both of these scenario. Kanaaf curve graph tokko irra gaafa barbaadnu pointota barbaadnuti curve tokko kan ijaaramu jechuudha. Kanaaf best point that fit for your curve karaan itti barbaadnu curve fitting jennaan jechuudha. So curve fitting including Kaleidia graph that can be divided into three main categories: simply least square curve fit, nonlinear curve fit fi smooth curve fit jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya. At this section we have to see maybe least square curve fit. Least square curve fit is simply the method of curve fitting that has been popular for long time, and it can be minimize the square of error between the original data and the value predicted by the equation. So while this technique may not be used most statistically robust method of fitting the function to the data set, it has an advantage of being relatively simple in terms of computing power and being well understood. Salphaa understand gochuudhaaf akkasumas calculate gochuudhaafis baay'ee waan salphatuuf least square method is very important for outlining the curve fit. If the data point is widely different from majority of data, it can skew the result of the regression. For this reason, the data should always be examined for reasonableness before fitting. Kaleidia graphs data selection tool provide a simple method of graphically removing an outlier from the plot. So 5 least square fit available are there. One is linear, the other one is polynomial, exponential, logarithmic, and power. Jennee bakka garaa shanitti qooduu dandeenya jechuudha. Least square kan example idhaan ilaallu yookaan immoo illustrator goonu. So the least square method is a procedure for using simple sample data to find an estimation of what regression equation jedha. Suppose the data were collected from a sample of 10 Armand Pizza parlor restaurant located near the college campus. For either observation or restaurant in the XI is simply the size of the student population in thousand, and the Y is the quarterly sales, so in thousands of dollars. The value of XI and the YI for 10 restaurant in the sample can be given in the table like this. So restaurant, student, XI, and the quarterly sales can be given like this. So from here, figure 631 is a scatter diagram of the data in a table 1. Student population is now shown to horizontal axis and the quarterly sales on the y-axis. Scatter diagram for regression analysis are constructed from independent variable x on the horizontal axis and the dependent variable y on the vertical axis. The scatter diagram enables us to observe the data graphically and to determine what that a preliminary conclusion and a possible relationship between the variables. So what a preliminary conclusion can be drawn from figure 6.1. Simply quarterly sales appear to be higher at campus with larger student population. In addition, for the data, the relationship between the size of the student population, the quarterly sales appear approximately by straight line. Indeed, a positive linear relationship among x and y. Kanaaf hammi barattoota gaafa dabalu dandeettiin piizaa bituu isaanii immoo akkasumatti waan dabaluufi kanaaf linear relationship qabu jedha graafii kana ilaallu. Yes, this one is a graph. Kanaaf this one is sales dha. Inni kun immoo baay'ina barattootaati.
X in axis baay'ina barattootati inni kun immoo sales. Kanaaf adaboo baay'inni barattoota dabaluuni graafiin keenya maal ta'a jedhee argaa jirtu y is equal to mx b straight line. Kanaaf sales is directly related with what? The number of students jechuun isaa nuuf agarsiisa jechuudha. So now we therefore choose the simple linear regression model to represent the relationship between quarterly sales of student population. Given that the choice, our next task is to use the sample data of the table to determine all A and B in estimated simple linear regression, and finally computing the formula y bar is equal to A plus bx. Amma kanumaaf himaa linear relationship akka qaban laalleerra sales fi student numbering sana booda garuu parameteroota kanneen calculate gochuutiin linear regression equation keenya barbaaduudha jechuudha. Isa barbaaduudhaaf maal argachuu qabna? Tokkoffaa summation of xi isa kana walumatti daana guutuu isaa summation of xi summation of yi ni barbaadna. Jara lamaan immoo wali baay'ifna xi times yi bifa kanaan ni barbaadna. X gobaa ishee immoo maal goona square gochuudhaan tokkoon isaanii fakkeenyaaf 2 squarein 4 waan ta'uu fi 6 squarein 36 8in 64 8 again 64 jecha deema dhumarratti summation isaa bifa kanaan erga keenyee booda formula keenyatti innee galchina jechuudha. So b karaa itti barbaadamu n summation of xi minus summation of x times summation of y over n into summation of x square minus summation of x the whole square jedha. Alpha jechuun immoo simply y bar minus b times x dha. Sana booda maal goona jalqaba b keenya calculate goona. B keenya gaafa calculate goonu dhumarratti gatiin nuti argannu 5 ta'a. Amma b keenya argameera ta'e taanaan mean keenya barbaaduu dandeenya. Mean jechuudha y bar jechuun gabaabumatti mean summation of y over n dha. Kunis salphumatti argamuu danda'a. X baris bifa kanaan argachuu dandeenya. Dhumarratti maal goona a is equal to y bar minus b times x bar. Kanaaf A keenya gabaabumatti bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Dhumarratti gaafii yookaan immoo linear equation keenya bifa kanaan barreessuu dandeenya. Hence we can predict the quarterly sales for the restaurant near to the restaurant using the linear equation. For example, if we want to predict the quarterly sale for the restaurant to be located near a campus with this student, simply we have to substitute the value in the calculate around this quarterly sales. Kanaaf sales keenya ja'a bifa kanaan determine gochuu ni dandeenya erga linear equation keenya baafne jechuudha. Erga linear equation keenya baafne booda bifa kanaan calculate goonee argachuu dandeenya. Kanaaf reefu linear regression wanni fayyadamuu fi independent variable fayyadamuudhaan dependent variable determine gochuu akka ta'e laalle. Sales keenya dependent variable, number of student keenya immoo independent variable. Kanaaf number of student as independent variable fayyadamuudhaan sales as a dependent variable determine gochuun akka danda'amu sirriitti laalleerra jechuudha. Inni itti aanu correlation, linear correlation. Correlation jechuun hariiroo variableota lamaan gidduu jiru. So this correlation can be expressed by correlation coefficients. So whenever a correlation coefficient is calculated, the data should be plotted on scatter plot, and no single numerical measure can substitute for a visual insight gained from the plot. So many different patterns can produce some correlation coefficient. Similar strings or relationship can produce different coefficient depending on the curvature of the relationship. Kanaaf correlation relationship kana sirriitti barbaanna. Sana dura garuu characteristics of correlation ilaala. So correlation coefficient measures the strength of associated between two continuous variables. Of interest is whether one variable generally increase as a second increase, or whether it decrease as a second increase, or their pattern of variation is totally unrelated. So correlation measure observed by covariation, and the measure of correlation here designed by this one, especially this one is known as Pearson correlation jennani yeroo baay'ee bifa kanaani express kan goonu inna correlation immoo yeroo hunda negative tokko fi tokko gidduutti negative tokko 0 akkasumas tokko ta'uu danda'a. 0 ta'e jechuun correlation homtuu hin jiru jechuudha. Variableota lamaan gidduutti hariiroon uumaatu hin jiru jechuudha. Correlation factor keenya tokko gaafa ta'uu fi negative tokko gaafa ta'u hiikkaa garaagaraa qaba ni ilaalla. So when variable increase the second increase, the correlation is positive. Then when one is
opposite to each other, the correlation is negative jenna. There is no significant correlation gaafate immoo difference zero jenna jechuudha. So when one variable is a measure of the time or location, correlation become test for temporal or spatial trend. So here correlation coefficients denoted by R are statistics that quantify the relation between x and y in unit free terms. Kanaaf correlation unit hin qabu jechuudha. When all points of scatter plot fall directly in the line within upward incline, so R is equal to 1, which is perfect correlation jennaan gaafa plus 1 ta'e. When all points fall directly downward, we say negative 1. And such perfect correlation is seldom encountered. Yeroo baay'ee perfect correlation carraan argachuu keenya baay'ee dhiphaadha. And so we still need to measure a correlation strength defined as degree to which a data point adheres to the imaginary trend line passing through the scatter cloud. So strong correlation are associated with scatter cloud that adhere to closely to imaginary trend line. Weak correlation associated with scatter cloud about adhere marginally to the trend of the line. Enough about correlation factoring kuni, it is positive correlation, negative correlation, or no correlation. Jettani how need and so monotonic versus linear correlation data may be correlated either linear or non-linear fashion. When y is generally increase or decrease as x increase, the two variables is said to be monotonic correlation. This correlation may be non-linear with exponential pattern, piecewise linear pattern, or pattern similar to power condition when both variables are negative. So the strength of linear measures will be diluted by non-linear, resulting in the lower correlation coefficient and less significance than linear relationship having the same amount of scatter. If the linear relationship between the two variables is assumed like this one, so formula keenya ishee kana jechuudha. Ishee kanaatiin fayyadamneeti kan correlation factor or correlation coefficient determine kan go simply summation of xi minus x bar whole square times summation of y minus y bar whole divided 4n minus 1 over summation of x on the standard deviation of x and the standard deviation of y. So here sxx will be recognized standard deviation of variable x and the variable y, which can be determined by this formula. Formula kana fayyadamtanii isaan kanneen determine gochuu dandeessu. Gaafa kanneen bakka kanatti buufnu formulaan keenya maal ta'a? Simply isa kana baay'isu isa kana ta'a jechuudha. Example dhaan kanas haa ilaallu. Here consider 11 family randomly selected from population of family with one brother and one sister. Both full grown. Let xi denote the height in inch of the brother in the eyes family. Let y denote the height in the inch of the sister in the eyes or j's family. Kanaaf amma gabaabumatti family lamaan compare gochuu barbaanne familiin kun baay'een isaanii walitti qabaa 11 randomly select goone isaan sunniin immoo obboleessa tokkoo fi obboleettii tokko qabu mana manaati jechuudha. Kanaaf dheerinna isaanii hariiroo dheerinna isaanii jidduu jiru compare gochuu barbaanne correlation isaa jechuudha. So xi is given and y is also given. So isaanan kanneen maal goona formula mareefu sana fayyadamne fakanaanii inni keenya 11. Kanaaf amma table keenya maal gochuudhaan create gochuutiin value kanneen barbaanna. Inni guddaa so now we use to following table to compute the correlation between height of the brothers and the sister. Kanaaf height isaanii compare gochuu barbaanna. Dura x barii barbaanna yookaan mean barbaanna. Mean argachuuf isaan kanneen walitti daanee 11 firuudha. Y baris isa kana walitti daanee 11 hiruu akka ta'e asin durlee haalirra gabaabumatti isheen kana idaaba kanneen 11 irraa isa kanaafis 11 erga hirree booda gati kan argannu no settis ni hojjetameera. Formulaa keessan immoo kan correlation coefficient ittiin calculate goonu sana duratti garuu asirratti xi minus x bar whole square y bar whole square isaan kunniin maalii fi asitti waan nu barbaachisaniif formulaa kana keessatti reefa akkuma laattanitti asitti waan nu barbaachisaniif isa sanallee xumurreetii deemna jechuudha. Egaa xumurree booda kallattiimaan formulaa keenya keessatti finnee maal gochuudha galchuudha silatee fi bifa kanaan ta'a standard deviation isaanii kophaa
erga arganne booda salphumatti gadi keenya substitute gochuutiin correlation factor keenya lakkoofsa kana arganna. So conclusion gaafa goonu since the value of correlation is this one positive, we conclude there is a positive relationship between height of the brothers and height of sisters. Kanaaf family duuda tokkoon kunu heightiin obboleeyyanii fi obboleeyyanii dhiiraa fi obboleeyyan dubaraa almost positive correlation akka qabu laallaa jechuudha. Inni itti aanu rank correlation yookaan immoo yeroo baay'ee Spearman correlation jennaani. This one non-parametric or distribution free rank static proposed by Spearman as a measure of the strength of association between two variables. So the Spearman correlation coefficient can be used to give R estimate, and is a measure of a monotone associate that is used when the distribution of the data makes Pearson correlation coefficient undesirable or misleading. Kanaaf Pearson correlation coefficient isa gubbaa sana laalli sanaatiin kan determine hin taane ta'e taanaan Spearman correlation fayyadamuutiin determine gochuu ni dandeenya. Spearman correlation formulaan keenya isa kan R is equal to 1 minus 6 into summation of d square over n into n square minus 1, where this one is Spearman correlation, d is the difference in statistical rank of corresponding variable, and is approximation of the exact correlation coefficient. So any sample size ida me example idan kanas ay laalu Spearman correlation coefficient. So the following data shows the annual income per head of population X in USA dollar, the infant mortality Y per 1,000 of live births for the sample of what 11 country A to K. Now X is given, again Y is also given. X is simply the annual income of the population, and Y is simply the mortality of infant. Y in mortality da inni kun immoo income ida jechuudha. Kanaaf Spearman correlation coefficient akka barbaadnu gaafatamne irraa isa kana gochuudhaaf teebili keenya dura hojjechuu qabna. D jechuun difference ida. Kanaaf simply X minus Y, 1 minus 10 that is 9, again 10 minus 4 that is 6. bifa kanaan xumurattu jechuudha. 9 minus 2 fakkeenyaaf 7. Kanaaf isa kana immoo maal gootu asitti square gootu erga gootan booda summation isaa barbaaddu jechuudha. Maaliif Spearman correlation is equal to 1 minus 6 into jennee formula argannetti gaafa substitute goonu dhumarratti gatii nuti argannu negative 0.936. kana jechuun X and Y have a negative correlation jechuudha. Kana jechuun mortality and the income level can be what on different scenario no. So jechuun here annual income and the mortality rate faallaa walii akka ta'e nutti hima jechuudha Spearman correlation. So bifa kanaanii chapterii kanas bifa gabaabaa ta'e bifa kanaan xumuruu dandeenya. So gaafa dubbistan ammas qorumsa dareetti irraa kanaaf yaani yeroo baay'ee akka exit exam irratti of qopheessitaniin kan isin qopheessaa jiru waan ta'eef gaafa dubbistan almost conceptually isaa dubbisuuf yaala. Maaliif gaafiilee workout hedduun hin mul'atan. Fakkeenyaaf garaagarummaa Spearman correlation coefficient and what you call Spearman correlation coefficient, and the other one is yeah, you have to know concept akkuma reef dubbanne concept isaa qabattu Pearson correlation, the Spearman correlation coefficient keessatti fayyadamnaa kan jedhu adda baasu qabdu. Correlation fi linear regression garaagarummaa isaa maali? Linear regression yoom fayyadamna? Correlation immoo maaliif nu fayyada kan jedhu bifa kanaan concept isaa fi characteristics isaa ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaaf gaafa dubbistan special statistics tu
more of conceptual isa laalu qabdu, especially chapter 3, chapter 6 chi-square distribution akkasumas chapter 1 yeroo baay'ee exam irratti gaafileen takka lama hafan gochuu danda'u waan ta'eef of yeroo qopheeffattan bifa sanaan yoo ta'e baay'ee fayyadamtu jedha. Ammas channel keenya subscribe godhuun goone channel keenya subscribe godhaatoo waliin akka turru isiniin jedha. Galatoomaa.